wanni irraa dubbisu jirtu kun kitaaba madammari moo macaafa wangeela sagalee waaqayyoo dubbisu jirta? Macaafa qulqulluu sagalee waaqayyooti. Wanni barreeffamte sana waan dhugaati moo waan dharaati? Wangeelatti nama maal waan dhugaatti nama malee. Boqonnaan amma dubbifte kun kijiba moo dhara moo waan dhugaati? Sagalee waaqayyoo hin fudhattamoo fudhattu? Arra diduun wangeela. Maaliif hin fudhadhu? Amen. Fudhatte goobas. Kanaafuu Yoosef ilma abbaa eenyuti? Dhaggeeffadhu si dubbisaan jira. Yeroo ma si dubbisu dhaggeeffadhu hiikoo isaa sirriitti hiikkadhu. Hiikoo afaan Amaariffaa dubbisu. Ingiliffatti ni hiikkadha moo Oromiffatti ni hiikkadha? Oromiffumaan dubbifadhu maal Oromoodha wanti afaan Oromoo dhaggeeffadhu. Afaan maaliitiin dubbadha? Afaan maaliin dubbisu jirta? Afaanuma Oromoo. Afaan Oromoo hiikkadhu naan jettaa? Hiikkadhu miti dhaggeeffadhu gaa wanta si dubbisaan dhaggeeffadhu al tokko. Feti anaatate boqonnaan sun anaatate bo. Yesuus hojii isaa yommuu jalqabee dhalatee waggaa soddomatti hiddi dhaloota isaa yeroo lakkaa'amus ilma Yoosef jedhaniin. Ilma Yoosef jedhaniin. Ilma Eli jedhaniin. Eeyye jedhaniin. Eenyu jedheen? Wangeelaatu jedheen. Wangeelli hin jenne namatu jedhe yeroo sana. Okay, hold on. Arra diduun. Okay, boqonnaa kana irraa murru. Ayyee. Murru. Maaf irraa murta? Dhugaa boqonnaa kijiba. Ilma Yoosef sagalee waaqayyooti. Kijiba ka boqonnaa kijibaatiimi. Dhaggeeffadhu amma siin dubbisaa amma dabaleen. Ana kan si gaafatu dubbistee fitte ilma Yoosef jedhaniin dhugaadha moo soba? Dhaggeeffadhu isa sitti maaraan. Samaa dhaggeeffadhu reediyoo ifaanaa waan jedhe okay si gaafachuu jira boqonnaa kana namaa jedheeni. Yesuus dhaggeeffadhu. Rabbi Arsenaal Manchester seebbo profile Arsenaal kaayete. Eeyyee nama jedheen. Nama jedhe kijiba jedhaniin moo dhugo jedhaniin? Siifan jijjiirreessu. Fiqiiti gara boqonnaa lakkoofsa 35 irraa ka'ee dubbifadha kiiti gadi bu'i. Abboo waan siin jedhe boqonnaan keewwanni kun sagalee waan dhugaati moo waan sobaati? Soba jadi biraan kutaa boqonnaa dhugaatii siin jedhe bara. Kanaafuu Yoosef abbaa Yesuus waan dhugaatii. Yoosef abbaa Yesuus moo abbaa Yesuus miti? Miti akkas miti. Koronaan deebuu deema biyya lafaa irratti. Waan jedhe Yoosef abbaa eenyuti? Bishaan itti liqimsi. Yoosef abbaa eenyuti? Dhume. Yoosef abbaa ijoollee qaba kan. Baasa abbaa ijoollee isaan beekoon. Yes, okay. Hiddi dhaloota abbaa Yesuus hin miti. Hiddi dhaloota Yesuus kun hidda sobaati moo hidda dhugaati? Ifa. Hidda dhugaati ko ilmi Yesuus moo? Hidda dhugaati moo? Hidda dhugaati. Hiddi dhaloota Yesuus hiddi dhaloota kun hidda. Anaa deebisi kaa hin gabaasina. Hidda sobaati moo hidda dhugaati? Hidda dhugaati hidda namarra dhalatee maalinni? Okay, abbaa kamiin qaba? Hidda san yoo lakkaa'utu Yoosef abbaa isaati moo abbaa isaati miti? Miti abbaa isaa miti namatti waame maleessa. Namatti jedhe garuu akkas. Okay, kanaafuu wanni kuni boqonnaa kun nama jedhe kanaafi dhugaa miti mi sobaa mi? Maal jechuu jedhan? No, akkasis miti. Abdii afaan akkanatti galee jira. Ilaa kanaaf hiikannoo masiliin galle dhugaa. Maali kono siin galle jiraasa? Okay. Dhugaa siin galle dhaggeeffadhu. Kana sirraa hin dhiisa qoy kana sirraa hin dhiisa. Okay, Yesuus akkoo fi akaakoo ni qaba moo hin qabu? Afaanii? Akkoo fi akaakoo grandma grandpa jedhanii grandfather and grandmother. Maal waaqayyo akkuma nama tokko namuma salphaa tokkotti fudhattanii isin. Aboo si gaafadhe. Akka Maammadii miti bira. Akka Maammadii miti nin beekasanii Maamad addunyaaf ergame akka Maammadii ajjeefa hin fannifamne Yesuus ni fannisanii akka Maammadii miti waan siin jedhe Yesuus akkoo fi akaakoo ni qabu moo hin qabu?
bar wal bira teessee haasoo tokko Arsenal deeggara tokko Ronaldinho deeggara masi waan jedhe Yesuus Kiristoos akkoo fi akaakoo ni qabu moo hin qabu? Hin qabu abiyye. Okay, Maariyaam haadhaa fi abbaa ni qabdi moo hin qabdu? Maariyaamtu qaba ka. Okay, Maariyaam na jala deemka akka kubbaa jala deemte kan laaltu. Oh, wow, goal jechuun na jala deemme goolii galchuu deemna. Waan jedhe Maariyaam haadhaa fi abbaa ni qabdi. Yesuus Maariyaamiif maal ta'a? Maariyaamiin foonummaa uffatee fadu huccuu haa uffatu, fadu sibiila haa uffatu, fadu yuunifoormii haa uffatu. Yesuus Maariyaamaaf maal ta'a? Yesuus Maariyaamii fi akka hafuuraatti abbaa hin taaf abbaas ta'eeranni abbaa keenya irra iyyuu nuuf iyyuu abbaa keenya. Yesuus Maariyaam gurbaa na dhaggeeffadhu ifumaaf of rakkitan wangeela keessanii Yesuus ilma Maariyaam moo ilma Maariyaamii miti? Irraa sababii dhalatee fi ilma Maariyaam jedhamee waamama garuu abbaa dhalatee hin qabu. Okay, nama yaamee moo haadhaatu ilmoo koo jedhee waame? Akka ilma namaatti walqunnamtii alaaf dhiirri godhuun irraa hin dhalanne garuu hafuuraan kee irra buufame. Qunnamtii saalaa si haadha huun jedhu. Aboo qunnamtii saalaa irra hin jiru. Dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo beeytamuun beeytooti. Afaan Arsenaal yoo beeyte sittiin haasawa. Waan siin jee Yesuus Kiristoos Maariyaamiif maal ta'a? Ilmi irraa dhalate kun Maariyaamiif maal ta'a? Ilmi irraa dhalate fayyisaa biyya lafaa hin taane ilmati irraa dhalate garuu abbaan dhalate hin qabunni. Maariyaamiif adurree taamoo ilma taaf Maariyaamiif? Sitti maan jira ilma jedhamee waamameera. Okay, Yesuus ilma Maariyaam moo ilma Maariyaamii miti? Ilma Waaqayyooti garuu haadhummaadhaan haadha isaatiin ishiin Maariyaam. Oh, abbaa fi Maariyaam waliin dhufee qunnamtii saalaa godhee argate. Laakki inni qaama dhiiraa irraa dhalate kan hin qabu miti. Yookiin immoo wal qunnamtii saalaan Yesuus haadhaas ni qaba abbaas ni qaba jarri lamaan maal godhanii harkatan akkamitti tolchan? Laakki anis akkana hin jennu laakki abbaa qaba hin jedhu. Afaan Oromoo sirraa gabaabsu jira. Yesuus Kiristoos macaafni kan kee Yesuus Maariyaamiif ilma ni ta'a haatiinis ilma ni taatiif moo hin taatuuf? Ilma hin taate akka ilmaatti ilma jedhamtee waamamte garuu fayyisaa biyya lafaatiin. Aboo dantaa fayyisaa dhukkubsachiisaas hin gaafanne Yesuus Kiristoos Maariyaamaaf ilma ishee jedhamee ni waamama moo hin waamamu? Ilma jedhamee hin waamama ilmi irraa dhalate garuu fayyisaa biyya lafaati. Mee abbaa manaati moo haadha manaa nama sibira jiru san kanni ati hin dandeessu Arsenaaluma deeggariif irraa wangeeraan wal quban qabdu itti dabarse nama sibira jiru sanitti. Aboo ani. Maqaa gooftaa tokkichaati nama sibira jiru san kanni. Nama sibira jiru san kanni mee. Maaliif anuma wajjin finna anis gaaffii si gaafadha. Gaaffii cimtuu tokkoon qaba warraan. Ati Arsenaal deeggaru moolee wangeela quban qabdu. Meetti kan nama sibira jiru sanitti. Aboo cofadha afaanis cofindra. Arsenaal itti kan nimee kaa gurbaa sibira jiru sanitti. Anuma waliin fixate. Aboo isa kan kaa sidadhaati hin dandeessu ani hin dandeessu wangeelatti namantu ati. Maaliif wangeelatti namani kan maalitti namani? Okay, I'm gonna ask a simple question. Yesuus Kiristoos ilma Maariyaam moo ilma Maariyaamiti akka wangeelatitti? Dhugaa jirtu sitti dubbannaa furachuu didde baratti. Maaliif siin jedhee akka ilmaatti ilmummaa gurba filannoon si kan dantaasaa fayyisaa waan inni fayyisan jiru ofuun fayyifne madaa isa waraanne waan si jedhe Yesuus Kiristoos ilma Maariyaam ilma Maariyaamii miti filannoon kee kami? Ishi haadha. Okay, goobas ilma Maariyaam Yesuusiif haadhaa miti. Haadha. Goobas Maariyaam haadhaa fi abbaa ni qabdi dhuga moo soba? Maaf hin qabdi seen qabdiif nama fooniiti barishiin. Goobas Maariyaam haadhaa fi abbaan Maariyaam Yesuusiif maal ta'an Yesuus maal isaaniif ta'a? Yaadi ati qabdu Yoosef irtuu wal qunnamtii saalaa yookiin immoo akkuma dhamni foonii tokkotti munni
irraa dhalatuunitu irraa dhalate jechaa jirta. Akkasumas miti garuu. Malt okay. Yosef akkam godhee dhalche Maariyaam irraa? No, injiru ragaa macaafa qulqulluun qabu waan akkasiin. Okay. Inni afaan keessa buufateedha. Okay, Yosef wangeelli kan Abu Muaz. Koy al tokko dhiifama wajjin. Abu Muaz Quraanni keessan gara Mariimaa keessaa buufata injiru gara Mariimaa keessaa furri buufata afurri dhalate kun immoo Yisaa jedhama injiru Quraanni keessaa furri buufata afurri sagalee nadde deebisa bilbila Abu Muaz sagalee nadde deebisa bilbila